Jiranii hagala tuman jechuu barbaanna. Addis Ababaan dhufe. Oo baay'ee gammachuu. Baay'ee gammachuu. Baay'ee gammachuu. Ajajju. Galatooma. Akkuma mul'atu kana ayyaana Gabreelii godina Harargee Bahaa qullubbii tajaajila daandiin magaalaa akkuma waliin argaa jirru kana haalaan wanni baay'atee konkolaataan baay'atee sochiin konkolaataa baay'achuudhaan kan ka'e haalaan dhiphinni daandiidhaan uumamee jira. Isuma kana sababeeffachuudhaan qajeelchi poolisii godina Harargee Lixaatis deeggarsa tiraafikoota aanota biraarraa asitti walitti qabuudhaan daandii gumbii bordoddeetti hanga doobbaatti tiraafikoota aanaa biraarraa fidee ramaduudhaan sochiin nagee tiraafika kun akka hin danqamne taasisuudhaaf sochii hojii bal'aa hojjetaa jira. Kana malees godina kanatti namoota ayyaana Gabreelee kana kabajuudhaaf gara Harargee Bahaa Qullubbiitti imalaa jiran kanaaf daabboo, qooloo, bishaanii fi bunni afeerraan baga nagaan dhuftanii taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u, guyyaa irraattis bulchiinsa magaalaa Cirootii fi aanaa Cirootti sagantaan kun qophaa'ee jira jechuudha. Imaltoonni kun haala daandiis waan hin beekneef daandii kana waan ta'aniif hubannoo garaagaraan kan namaa oolee jira. Hubannoo kanaas qophii kanas wanni qopheessaniif tokkoffaa haala daandiidha. Uummata hubachiisuudhaaf fi konkolaachistoota akeekachiisuudhaaf barsiisuudhaaf qophii kana kan qopheessan ta'uu itti gaafatamtuun kutaa to'annoo nageenya tiraafikii aanaa Ciroo Inspektar Wubaalam daanyaachoo ibsanii jiranii. Kabaja ayyaana godina Harargee Bahaa magaalaa Qullubbiitti kan kabajamu kanaaf imaltoonni karaa nagaatiin balaa tokko malee sodaa tokko malee akka deemanii fi nagaa isaanii eeggamee akka deeman jaalalaa fi karaa nagaa akka ta'uuf isaaniif hawwa. Ayyaana kana uummanni keenya karaa nagaan akka kabaju dadhabbii tokko malee karaa irrattis nus akka godina Harargee Lixaa waajjira poolisii aanaa Cirootitti shaayii bunnaa fi bishaan guyyaa har'aa kana isaaniif jaalala qabnu hirreejjirra jechuudha. Kana malees Komishinar gargaaraa Komishinara Wanduu Axinaafuu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaatti sagantaa kanarratti argamuudhaan sagantaa shaayii fi bunaa baga nagaan dhuftan jedhanii uummata keessummeessaa dabarsaa jiranii. Jalqaba irratti warra amantii kana gaggeessaniif baga guyyaa Qullubbii Gabreeliidhaaf isin ga'e jecha immoo ayyaana kana kabajuudhaaf karoora keenya baafnee miseensota keenya wajjin mari'achiisnee warra tiraafikiis geejjiba wajjinis marii gaggeessuudhaan ayyaanni kun rakkoo nageenya takka maleetti akka raawwatamu qophii keenya kan xumurre ta'uu isaati. Kanis nageenya isaanii eegnee sirriitti simannee uummataa fi poolisiin tokko ta'uu isaa hubachiisuudhaaf qophii kana kan taasisne. Gamanumaanis yeroo daandii kanarra imalan imaltoonni kun keessattuu konkolaachistoonni daandiin godina Harargee Lixaa kun daddabaa jajallaa fi dhiphaa ta'uu isaa hubatanii suuta akka konkolaachisaniif ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komishinar Wanduu Axinaafuu ergaa dabarsanii jiranii. Imaltoonni isaa ta'u konkolaachistoonni karaan keenya karaa Harargee kana baay'ee rakkisa waan ta'eef of eeggannoo guddaa akka godhan marfataa baay'ataa karaan isaa ciccita waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhanii akka oofan dhaamsaan dhaammachuu barbaada. Kana malees daandii magaalaa Ciroo keessa qaxxaamuru kun kooriidariin hojjetamaa waan jiruuf sababa kana uumamee waan jiruuf konkolaattonni of eeggannoodhaan akka konkolaachisuu qaban hawaasni magaalaa Ciroo dursa warra keessummaadhaan keessa qaxxaamuranii dabran kanaaf dursa kannoo akka qaban hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Cirootii fi itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Gaarii Geetaachotii fi Inspektar Olaanaa Bayaan Korboodha ibsanii jiranii. Bakkee danqaa uumuu danda'u karaa irraa bal'isuudhaan hojiin waajjira bulchiinsa magaalaa Ciroo wajjin taanee hojjetaa jiru ni jira. Imaltoonni immoo obsaan daandii saffisa isaanii to'achuudhaan konkolaachistoonnis akka darban akkasumas immoo warroonni magaalaa Ciroo irra jiranis konkolaachistoonni bajaajis ta'ee hawaasni keessummootaaf dursa akka kennu gamanumaan ergaa dabarsuun barbaada. Tokkoffaa magaalaan keenya magaalaa guddittii godinaati. Inni lammaffaadhamoyyuu dhiphinni aspaaltii isaatillee dhiphaadha waan ta'eef uummanni keenya yeroo socho'u
ispiidii isaanii hir'isanii socho'uu danda'uu qabanii. Inni lammaffaadhaa mooyyuu agarsiistuuwwan jiru hundayyuu mallattoolee tiraafikaatti fayyadamanii deemuu danda'uu qabanii. Inni biraadhaa rakkooleen yoo isaan qunnamanillee qajeelchi poolisii godina Harargee lixaadhaa lakkoofsa bilbilaa 8274 lakkoofsa bilbilaa bilisaati waan ta'eef kanaanillee rakkoon isaan irra hooganis nu qunnamuu danda'anii. Dabalataan sirni baga nagaan dhuftanii kun magaalaa Cirootiif aanaa Ciroo osoo hin taane guutuu godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa irraa eegalee hanga Gumbii Bordoddiitti sagantaan kun gaggeeffamaa kan jiru ta'uu itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Inspektar Taamiraat Ishatu himanii jiru. Kana malees imaltoota ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf gara Harargee baatti qaxxaamuranii deemaa jiran kana kan dubbisne tokko tokko qophii kanatti hedduu kan gammadan ta'uu isaaniitii fi miseensonnii fi qaamoleen waan kana hojjetan hunda isaanii galateeffatanii haaluma kanaan itti fufaas ja'anii jiranii. Qullubbii Gabreelii deemne. Kuni shaggaadha isaan waaqni Gabreeliin isaan dhaga'u. Biyyis nagaan haa ta'u. Innaa kana hojjechuu isaanii karaa waaqaattis shaggaadha. Karaa namaatis shaggaadha jechuudha. Kana galateeffanna. Amma gara qullubbii Gabreelii deemutti jirra. Bulchiinsa haalli daandiidhaa baay'ee gaariidha, baay'ee dansameedha. Bulchiinsi magaalaa Ciroodha. Baay'ee tokko dansameedha. Poolisii Cirootillee baay'ee galateeffannaa. Wanni nu godhan hunduyyuu simannaa gaariidhaan nu gaggeessanii bishaanumallee wanna hunda guutuu nu godhanii simannaadhaan baay'ee dansameedha. Imala gara deemnutti illee nu qajeelchaa jiranii haa galatooman jechuu barbaanna. Addis Ababaan dhufe. Baay'ee gammachuu. Baay'ee gammachuu. Baay'ee gammachuu. Ajajju. Galatooma. Shaggar irraa dhufaa jirra. Baay'ee shaggaadha. Baay'ee shaggaadha. Baay'ee isin galateeffanna. Akkana jecha biyya kana jechaadha. Baay'ee isin galateeffanna. Shaggaadha kun shaggaadha. Akkanumatti deemaa gisee hunda akkanumatti shaggaadha. Akkanumatti itti fufaadha. Jabaadhaadha hojjedhaadha baay'ee das nama jedha nu karaa nu deemee dhufne achuma magaalaa Adaamaatti irraa dhufne akkanumatti itti fufaadha akkanumatti haa baratamu nu jabaadhaadha itti cimaa jenna.